Akkam jirtu? Nageenyi keenya isin biraa ga'u jecha qophii keenya waa'ee kalee fi rakkoolee fayyaa kalee irratti xiyyeeffatu kutaa lammaffaasaa haadha kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qophii kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee kalee, fayyummaa kalee akkasumas barbaachisummaa kalee qaama keenyaaf qabdu kaasnee dalagaalee kaleen keenya hojjettu fi faayidaa qaama keenyaaf qabdu ilaaluu dandeenyeerra. Kanaaf namoonni kana dura kutaa tokkoffaa isaa hin argine duuba deebitanii akka ilaaltan isin affeera. Qophii keenya har'aa kanaa ammoo rakkoolee fayyaa kalee garagaraa sababoota isaanii ittisa akkasumas yaala yeroo rakkooleen fayyaa kunneen argamanitti godhamuu danda'u irratti odeeffannoo dabalataa kan isiniif qoodnu ta'a. Kanaaf hanga dhuma qophii keenyaa nu waliin turuudhaan odeeffannoo waa'ee fayyaa kalee keessanii akkasumas wantoota godhamuu danda'an of eeggannoo fi yaala namni tokko fayyummaa kalee isaa eegsisuudhaaf gochuu danda'u odeeffannoo isiniif qoodnu akka argattan gamanumaan isin affeeruu barbaanna. Kaleen namaa sababoota garaagaraatiin miidhamuu dandeessi. Kaleen miidhamte ammoo kaleen miidhamte ammoo hojii ishee idilee haala seera qabeessa yookiin fayya qabeessa ta'een waan hin hojjenneef rakkoolee fayyaa garagaraa qaama keenya irraan ga'uu dandeessa jechuudha. Rakkoolee fayyaa kalee irratti uumamuu danda'an beekuudhaaf haala kaleen keenya hojii ishee hojjettu dursanii beekuun immoo odeeffannoo qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qophii keenya kutaa tokkoffaa irratti akkuma jenne kaleen keenya wantoota garagaraa qaama keenya keessa jiruun dhimbiibuudhaan wantoota qaama keenyaaf hin barbaachisne bifa fincaaniitiin qaama keenya keessaa akka bahan taasisuudhaan akkasumas immoo wantoota qaama keenyaaf baay'ee barbaachisan duuba deebisuudhaan qaamni keenya akka itti dhimma ba'u gochuu keessatti gahee guddaa taphatte jechuudha. Kanaaf hojii kana hojjechuudhaaf wantoonni barbaachisan jiru. Tokkoffaa yoo kan laallu ta'e hammi dhiigni qaama keenya keessa jiru parsantii 20 kan ta'u onnee irraa gara kalee keenyatti kan raabsamu ta'a. Kun jechuun onneen keenya yeroo dhaattu dhiigni onnee irraa raabsamu parsantaa 20 hanga 25 kan ta'u gara kalee keenya adeema jechuudha. Dhiigni onnee irraa raabsame kun kalee keenya bira yommuu ga'utti kaleen keenya qabiyyee dhiiga kanaa ilaaluudhaan wantoota kalee qaama keenyaaf hin barbaachisne adda baasuudhaan dhimbiibuudhaan qaama keenya keessaa akka bahan taasiste. Akkasumas immoo hammamtaa dhangala'aa qaama keenya keessa jiru ilaaluudhaan dhangala'aan qaama keenyaa kan malee ol kaa'oo ta'e hamma fincaanii guddisuudhaan akkasumas immoo yeroo dhangala'aan qaama keenya keessa jiru xiqqaachaa adeemutti ammoo hammamtaa fincaanii xiqqeessuudhaan dhangala'aa qaama keenya keessa jiru to'achuu dandeessa jechuudha. Kanaaf kaleen keenya dandeettii qabiyyee dhiiga keenyaa beekuu akkasumas immoo hammamtaa dhiiga keenyaa beekuu qabdi jechuudha. Kanaaf dandeettii kanarratti hundaa'uudhaan dhiigni garmalee yommuu dabalu immoo dhangala'aan qaama keenyaa garmalee yeroo ol ka'u xiqqeessuudhaaf yeroo immoo hammamtaan isaa baay'ee xiqqaatu dhangala'aa qaama keenya keessa jiru qusachuudhaaf kaleen keenya dandeettii kanatti fayyadamte jechuudha. Akkuma sila jedhe immoo wantoonni qaama keenyaaf hin barbaachisne yeroo dhiiga keenya keessatti dabalanitti kaleen wantoota sana adda baasuudhaan dhimbiibdee bifa fincaaniitiin akka qaama keenya keessaa bahu taasiste jechuudha. Kana malees kaleen keenya kanaaf kaleen keenya wantoota onneerraa yeroo raabsaman gara ishee adeeman bifa kanaan erga adda baastee wantoota qaama keenyaaf hin barbaachisne dhimbiibdee akka qaama keenya keessaa bahan taasiste booda wantoonni kunniin gara qaamota sirna usaansaa gara gadii jiran kanneen akka yureetarii, afuuffee fincaanii fi yureetaraa jedhamanitti kan deeman yommuu ta'u qaamoleen kunniin ammoo qaama keenya keessaa akka dhabamsiifaman taasisu jechuudha. Kanaaf kaleen keenya wantoota immoo sababoota garaagaraatiin miidhamuu dandeessa jechuudha. Tokkoffaa kaleen keenya yommuu dhiigni gara kalee keenyaa adeemu hammamtaan dhiiga gara kalee keenyaa adeemu xiqqaatu kaleen keenya miidhamuu dandeessa jechuudha. Yookiin immoo rakkoon fayyaa qaama sirna usaansaa kaleedhaa gadi jiran kanneen akka yureetaraa, afuuffee fincaanii fi yureetaraa jennu irratti uumamu kaleen keenya immoo miidhamuu dandeessa jechuudha. Karaa biraatiin immoo kaleen keenya jalqabuma sababa garaagaraatiin miidhamuu dandeessa jechuudha. Wantoota kana gadi fageenyaan
adda baasnee kan ilaallu ta'a. Kanaaf akkuma jedhe kaleen keenya yeroo dhiigni immoo hammamtaan dhiiga onneerraa gara kalee adeemu xiqqaatu kaleen keenya miidhamuu dandeessi. Kuni maaliif ta'a? Hammamtaan dhiigaa onneerraa gara kalee adeemu giddu galeessaan parsantaa 20 hanga 25 kan ta'u ta'a. Kana jechuun onneen keenya yeroo dhiiga raabsitu hammamtaa 20 hanga 25 kan ta'u gara kalee keenya kan adeemu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo hammi gara kalee keenya adeemu xiqqaatu kaleen keenya wantoota jiraachuudhaaf ishee barbaachisan kanneen akka oksijiinii fi niwutirantii sirnaan hin argattu waan ta'uuf kaleen keenya kan miidhamtu ta'a jechuudha. Kanaaf kaleen keenya fayyaa ta'uudhaaf hammamtaan dhiigaa onneerraa raabsamee gara kalee keenya adeemu sirrii ta'uun yookiin immoo nagaa qabaachuun irra jiraata. Wanta kana immoo rakkooleen fidan hedduu ta'uu danda'u. Rakkooleen hamma dhiigaa onneerraa gara kalee adeemu kana xiqqeessuu danda'an hedduu ta'uu danda'u. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne dhangala'aan qaama keenya keessa jiru garmalee kan gadi bu'u yoo ta'e hammamtaan gara kalee keenyaa raabsamus akkasuma gadi bu'uu danda'a jechuudha. Namoonni rakkoon fayyaa kan akka baasaa haqqee garmalee qaban dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru garmalee gadi bu'aan bu'uuf hammi onneen gara kalee keenyaa raabsitus akkasuma gadi bu'a jechuudha. Kanaaf namoonni dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru bifa garaagaraatiin akka bu'u taasifame rakkoo fayyaa kanaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Karaa biraatiin immoo rakkoon fayyaa qaama biraa kanneen akka onnee yoo kan jiraatu ta'e jechuun onneen keenya yoo kan dadhabdu ta'e dhiiga sirnaan raabsuu waan hin dandeenyeef hammamtaan dhiiga onneerraa gara kalee raabsamuu xiqqaachuu danda'a jechuudha. Yeroo kanas kaleen keenya sababa xiqqaachuu dhiigaa gara kaleetti raabsame irraa kan ka'e miidhamuu dandeessa jechuudha. Rakkooleen fayyaa biroos dhangala'aan qaama keenyaa iddoo garaagaraatti qaama keenya keessatti akka kuufamu gochuudhaan hammamtaan onneen keenya gara kaleetti raabsitu akka xiqqaatu taasisan hedduu jiru jechuudha. Kanaaf sababoota garaagaraatiin hammamtaan dhiigaa onneerraa gara kalee keenyaa raabsamu yoo xiqqaate kaleen sababa dhabuu niwutirantii fi oksijiinii ishee barbaachisan irraa kan ka'e miidhamuu dandeessa jechuudha. Kaleen miidhamte ammoo wantoota fayyaa keenyaaf barbaachisan yookiin immoo hojii idilee fayyaa keenyaaf barbaachisu sirnaan hojjechuu waan hin dandeenyeef qaamni keenya miidhamuu danda'a jechuudha. Akkuma sila kaasne kaleen keenya sirnaan hin hojjettu yoo ta'e xuraawaan garaagaraa qaama keenya keessatti waan kuufamaniif akkasumas immoo dhangala'aan qaama keenya keessa jiru sirnaan to'atamuu waan hin dandeenyeef rakkoolee fayyaa garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoon fayyaa biraa ammoo kaleen keenya fayyaa taate qaamoleen sirna usaansaa kaleedhaa gadi jiran akkuma dura jenne kanneen akka yureetarii kanneen akka afuuffee fincaanii fi yureetaraa sababa garaagaraatiin yoo kan miidhaman ta'e dhangala'aan qaama kaleen keenya bifa fincaaniitiin dhimbiibdee qaama keenya keessaa akka gadi baan ergite waan sirnaan qaama keenya keessaa hin baaneef duuba deebi'uudhaan kalee keenyatti dhiibbaa uumuu danda'u jechuudha. Ifa isinii gochuudhaaf kaleen keenya dhiiga onneerraa isheedhaaf raabsame erga dhimbiibdeen booda wantoota faayidaa qaama keenyaatiif hin qabne yookiin immoo miidhaa qaama keenyaaf qaban bifa fincaaniitiin akka qaama keenya keessaa bahan goote jechuudha. Haa ta'u malee caasaaleen kaleedhaa gadi jiran sababa garaagaraatiin yoo kan cufaman ta'e dhangala'aa fi xuraawaan kaleen keenya dhimbiibdee qaama keenya keessaa akka gadi bahan ergite waan bahuu hin dandeenyeef duuba deebi'uudhaan kalee keenyatti dhiibbaa uumu jechuudha. Dhiibbaan xuraawaa fi dhangala'aan kaleedhaa gaditti kuufame uumu kun ammoo kaleen keenya garmalee akka miidhamtuu fi hojii idilee ishii akka hin raawwanne taasisa jechuudha. Kanaaf rakkooleen garaagaraa akka fakkeenyaatti cirrachi kalee, cirrachi afuuffee fincaanii immoo cirrachi sirna qaamolee usaansaa gara gadii iddoo garaagaraatti uumamuu danda'u. Qaamolee kana yookiin immoo ujummoolee kana cufuu waan danda'uuf fincaan kaleen keenya dhimbiibdee baasuudhaaf jirtu sababa cirracha kanaatiin cufamuu duuba deebi'uudhaan kalee keenya irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Kana malees rakkoo garaagaraatiin qaamoleen kunniin cufamuu danda'u. Fakkeenyaaf dhiira irratti yeroo umriin dabalaa adeemu xannachi umrii wajjin wal qabatee guddachaa adeemu waan jiruuf yeroo xannachi akkasiis garmalee guddatee ujummoolee kanneen cufutti xuraawaa fi dhangala'aan kaleen keenya dhimbiibde qaama keenya keessatti haala barbaadamuun waan hin baaneef dhiibbaan kalee keenya irratti uumamu ni jiraata jechuudha. Dhiibbaan kun ammoo kaleen keenya akka miidhamtuu fi hojii idilee ishii akka hin raawwanne taasisa jechuudha.
Kanaaf kaleen haala kanaan miidhamte ammoo sababa miidhamuu qaama biraa ta'uu dandeessa jechuudha. Rakkoon inni biraa immoo kaleen keenya kallattumaan yeroo miidhamtu jira. Kana jennu hammamtaan dhiigaa gara kalee keenya adeemu haala fayya qabeessa ta'een osoo ta'ee jiru, akkasumas immoo qaamoleen sirna usaansaa kaleedhaa gadi jiran fayyaa qabeessa ta'anii osoo jiranii kaleen ofii isheetii miidhamuu dandeessa jechuudha. Rakkooleen kunniinis sababa garaagaraatiin uumamuu danda'u. Fakkeenyaaf qorichoonni garaagaraa kalee keenya kallattiidhaan miidhuu danda'u. Kanaaf qorichoota yeroo fudhannu of eeggannoo gochuun nurra jiraata jechuudha. Qorichoota ajaja ogeessa fayyaatiin ala fudhataman, akkasumas immoo qorichoota ajaja ogeessaatiin kennaman ta'anii akkaataa ajajamaniin yookaan hin fudhanne ta'e miidhaan kalee keenya irratti dhaqqabuu jira jechuudha. Keessattuu qorichoonni dhukkubbii fooyyessuudhaaf fudhataman garaagaraa yeroo dheeraadhaafii fi hammamtaa guddaa ta'een yeroo fudhataman kalee keenya miidhuu danda'u. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qorichoota dhukkubbii hir'isuudhaaf fudhataman yeroo dheeraadhaaf akkasumas immoo hamma hin barbaachisne ol yoo kan fudhannu ta'e kalee keenya miidhuu dandeenya jechuudha. Qorichootuma ogeessi fayyaa ajaje immoo akkaataa ajajamaniin alatti fudhachuun kaleen keenya akka miidhamtu taasisa jechuudha. Kanaaf qorichoonni yeroo ajajaman wantoonni garaagaraa xiyyeeffannoo keessa galanii waan ta'eef akkaatuma ogeessi fayyaa ajajeen kan fudhannu yoo ta'een alatti kaleen keenya sababoota qorichoota kanaan miidhamuu dandeessa jechuudha. Akkasumas immoo walnyaatiin infilaameeshiniin garaagaraa yookiin immoo yeroo qaamni keenya wantoota garaagaraatiif lolu kalee keenyas miidhuu danda'a jechuudha. Sababa garaagaraatiif qaamni keenya farra qaama alagaa yeroo maddisiisu wantoonni kunniin kalee keenya kallattiidhaan miidhuu danda'u jechuudha. Kanaaf sababoota haala kanaan uumamaniinis kaleen keenya miidhamuu kan dandeessu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo kanaaf qaamni keenya yeroo wantoota farra qaama keenyaa ta'aniif deebii kennutti wantoonni kun kalee keenya keessatti miidhaa uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan qaamni keenya kaleen keenya miidhamuu dandeessa jechuudha. Kanaaf bal'inaan gadi fageenyaan kaasuudhaaf saayinsiin isaa amma tokko ulfaataa ta'us kaleen keenya bifa garaagaraatiin akka miidhamuu dandeessuu fi wantoota hawaasni salphaatti irraa of eeguu danda'u kaasuu yaalleerra jennee amanna. Kanaaf namni tokko rakkoolee kalee fayyaa kanaaf kaleen keenya bifa kanneeniin akka miidhamtu yoo barre fayyaa kalee keenyaa eeguudhaaf ammoo maaltu gochuun nurra jiraataa wantoota kalee keenya miidhaan akka irra hin geenye gochuu keessatti barbaachisaa ta'an maal fa'aa gochuu dandeenya. Akkasumas immoo akka carraa ta'ee kaleen keenya yoo sababa garaagaraatiin kan miidhamtu ta'e ammoo maal gochuutu nurra jiraa kan jedhu immoo asumaan waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf fayyaa kalee keenyaa eegsisuu keessatti dhangala'aan qaama keenya keessa jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf dhangala'aa madaalawaa ta'e fayya qabeessa ta'e guyyaa guyyaadhaan fayyadamuun nurra jiraata jechuudha. Namni ga'eessi tokko dhangala'aa keessattuu bishaan leetira 2 guyyaatti fudhachuun irra jiraata jechuudha. Kun kallattii garaagaraatiin kalee keenya gargaaruu danda'a jechuudha. Tokkoffaa akkuma jenne dhangala'aan qaama keenya keessa jiru gadi bu'aa yommuu ta'u kaleen keenya miidhamuu dandeessa jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dhangala'aan qaama keenya keessa jiru bifa madaalamaa ta'ee argamutti wantoonni xuraawaan garaagaraa kuufamanii kalee keenya keessatti rakkoolee fayyaa akka cirracha kalee fi wantoota garaagaraa akka hin uumne gochuu keessatti dhangala'aan qaama keenya keessa jiru fayya qabeessa ta'uun irra jiraata jechuudha. Kanaaf yoo dhangala'aan qaama keenya keessa jiru garmalee gadi bu'aa ta'e kaleen keenya rakkoolee fayyaa garaagaraatiif waan saaxilamtuuf dhangala'aa haala fayya qabeessa ta'een fayyadamuun nurra jiraata jechuudha. Kan biraa immoo sochii qaamaa yeroo yeroodhaan taasisu. Sochii qaamaa yeroo taasisnu rakkoolee fayyaa garaagaraa qaama kalee keenya irratti rakkoo fiduu danda'an hambisuu waan dandeenyuuf sochii qaamaa gochuun nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf kaleen keenya rakkoolee fayyaa biroo kanneen akka dhukkuba onnee, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa yookiin immoo ulfaatina qaamaa garmalee dabale waliin wal qabatee kaleen keenya miidhamuu dandeessa jechuudha. Kanaaf rakkoolee fayyaa sababa dhukkuboota kanneeniin kalee irra ga'uu danda'u hambisuudhaaf sochii qaamaa
gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namni sochii qaamaa yeroodhaan godhu rakkoolee fayyaa kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa fi ulfaatina qaamaa garmalee ol ka'e yookiin immoo gadi bu'e hambisuu waan danda'uuf kaleen keenyas fayyaa akka taatu gochuu keessatti gahee murteessaa taphachaa jira jechuudha. Kan biraa immoo akkuma jedhe rakkoon kalee keenyaa qorichoota garaagaraa yookiin immoo wantoota nuti fudhannu irratti hundaa'ee ta'uu waan danda'uuf kaleen keenya fayyaa akka taatuuf qorichoota ajaja malee fudhataman akkasumas immoo qorichoota ajaja ogeessa fayyaatiin kennaman akkaataa fudhatamuu qabaniin fudhachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf qorichoota kanneen haala hin barbaachisneen kan fudhannoo ta'e miidhaa kaleerra geessisan kana waan hubachuu qabnuuf haala barbaachisaa ta'een fudhachuudhaan rakkoolee kana hambisuun murteessaadha jechuudha. Kana malees wantoota rakkoo fayyaa fidan immoo barmaatilee rakkoo fayyaa fiduu danda'an kanneen akka tamboo xuuxuu, alkoolii garmalee fayyadamuu hir'isuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti namoonni tamboo yeroo dheeraadhaaf xuuxan rakkoo fayyaa kalee kan akka kaansarii kalee fa'aa isaan irra mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf tamboo xuuxuun guutumatti barbaachisaa waan hin taaneef ho'irraa of eeguun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhugaatii garmalee fudhachuu, tamboo arsuu irraa of eeguun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyummaa kalee keenyaa eeguun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana malees rakkooleen fayyaa kalee miidhuu danda'an biroo yoo duratti mul'atan dafanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka fakkeenyaatti yeroo kaasnu fakkeenyaaf infekshinii ujummoo fincaanii yoo kan mul'atu ta'e mallattoo infekshinii ujummoo fincaanii argisiisan kanneen akka yeroo fincaanii nama gubuu ta'uu danda'a, bifti fincaanii jijjiiramuu ta'uu danda'a, yookiin immoo ho'a qaamaa ol ka'aa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo miira dafanii fincaa'uu yookiin immoo yeroo fincaanuuf jiran muddamuu fa'aa ta'uu danda'a. Wantoonni kun infekshinii ujummoo fincaanii yookiin immoo infekshinii kalee akeekuu danda'an waan ta'aniif mallattoolee akkanaa yeroo arginutti dafanii yaalamuudhaan rakkoolee fayyaa kalee cimoo akka hin dhufne taasisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo mallattoolee miidhamuu kalee keenyaa yookiin immoo sirna usaansaa argisiisan yeroo arginutti dafanii yaalamuun rakkooleen kun sadarkaa cimaarra akka hin geenyee fi rakkoon fayyaa kalee yeroodhaan yaalamee kaleen keenya fayya qabeessa akka taate turtu taasisuu keessatti wantoota gahee guddaa qabanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan kalee keenya fayyaa akka taatuu fi fayyummaan qaama keenyaa biroos akka mirkanaa'u taasisuu keessatti gahee keenya taphachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kanaaf qophii birootiin immoo odeeffannoo dabalataa waa'ee kalee keenyaa akkasumas immoo qaamolee biroo irratti kan isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Kanaaf nu hordofaa ergaa keessan nu biraan gahaa isin jechuu barbaada.